Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjin ani immoo Tabsaayii Dheeressaati. Si'a tokko irra deebifnee wal yaadachiisuuf akeekni sagantaa hubannaa kun waa hunda caalaa dhimmoota jajjaboo yeroo yerootti mul'atan dhimmoota jajjaboo uummata keenya uummatoota kan biraas ilaalan keessaa tokko kakaafne namoota hayyoota dhimmoota kanarratti hubannoo gahaa qabanu kuusaa beekumsaa qabanu affeerree yaada isaanii akka irratti kennan ibsaa akka irratti nu kennan gochuudhaan dhimmoota kanarratti hubannoon uummata keenyaa uummatoota kan biroos akka ol ka'u jechuunis hubannoo murtee sirrii kennuu dandeessisu hubannoo ejjannoo sirrii qabsiisuu dandeessisu akka argatan. Maaliifini bara ammaa kanatiyyuu keessaa politika Itoophiyaa keessatti hojii burjaajiitiyyuu hedduminaan adeemaa waan jiruuf uummanni kun akka salphaatti burjaaji kana kan gaaga'amne gargaaruudhaaf jedhee kan dhiyaatudha. Egaa haaluma kanaan irratti dhimmoota jajjaboo gidduu kana mul'achaa dhaga'amaa turan keessaa tokko kakaafnee irratti mari'achuu fi keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kun sagantaa kanaaf haaraa miti isinis haaraa miti. Obbo Caalaa Hayiluuti. Obbo Caalaan hayyuu poolitikaati. Addatti immoo global politics. Obbo Caalaan barreessaadhas. Sana caalaayyuu immoo sochii yookaan walumaa gala qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti yeroo biyya jiru ammas immoo biyyaa bahee biyya alaa immoo jiraatus namoota actively hirmaatan keessaa nama tokkodha. Isin akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafachaa ogeessa teeknika keenya Nuuressaa Baa wajjiniin waliin turaachaa isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Caalaa waa tokkoon duuba keetti argaa beeksisa fakkaata tarii warra hin argineefan quban qaba isaan jalqabuudhaaf maal inni jedhee namoonni akkan gaafanne waan duuba keetii kuni suuraa namoota nuti beeknu tokko argina achirrattis immoo waarii aadaa jedha naannoo keessatti Stockholm Swedenitti geggeeffamu kan qophaa'aa jiru. Wanni kun maali? Mee gabaabsiituma maalirraa ka'eetii maal akeekkateetii isinuma biratti ta'ee hafuudhaaf immoo waan immoo bal'inaan bakka hawaasni Oromoo hundumtuu jirutti geggeeffamuudhaaf kan adeemu laata? Maal inni? Tole warri ONN keessumaa obbo Tasfaa hedduu galatoomii fayyaa ta'ii. Guyyaan kuni guyyaa galgala aadaa Oromoo jennee qophii tokko qopheessinee qophiin kuni Oromoonni hawaasni Oromoo biyya Swiidinii fi naannoo isii kana jiraatan irratti argamanii waan aadaa waan eenyummaa keenya wal faana mari'achuu guyyaa bohaartii galgalaa waarii aartiitii guyyaa kanaa walalloowwan adda addaa barreeffamoonni gaggabaaboon diraama fi qoosan taphoonni adda addaa ni dhiyaata sheekoo fi turturiin adda addaan dhiyaataa dorgaa dorgeen ni dhiyaataa. Walumaa galatti gaafa 24 baatii 8ffaa yookiin immoo hagayya 24 akka lakkoofsa biyya Awurooppaa yookiin immoo Girigooriyaan kalaandar guyyaa kana sagantaawwan bashannanaati jechuudha kan qopheessinee dhangaan aadaa Oromoo jira meeshaaleen aadaa Oromoo ni agarsiifamaa uffanni aadaa Oromoo ni agarsiifamaa walumaa galatti aadaan keenya asxaaf mallattoon Oromoodhaa bakka jiru hundumaa naannoodhaa nyaanni aadaa Oromoo bakka adda addaatti qophaa'u hundumtuu guyyaa sana bifa agarsiisattiin hin dhiyaata namuu nyaatee dhugaa ittiin bohaaraa waan aadaa keenya immoo wajjin haasofnaa akkasuma artistoota keenya affeerreerraa Kadir Martuu biyya Ingilizii yookiin immoo Great Britain London irraa Tottobaa Margoo biyya Norway Hirphaa Gaanfuree biyya Norway akkasumas ogeettii aadaa Oromoo kan taate aadde Sorsee Raggaasaa yookiin immoo haati Dagatte
baay'een keenya Oromoonni biyya keessatti waan aadaa jala bu'aa turre hedduu keenya akkasumas namoonni waan aadaa barbaadaa turan beekuu dhiitan abdadhaa dagattee jechuudhaan baroota dukkanaa baroota waan Oromoo qopheessu waan Oromootiin mul'achuun rakkoo ta'eef qormaata ta'an keessatti namoota uffata aadaa Oromoo fi meeshaa Oromoo beeksisuu keessatti qooda guddaa taphachaa turteedha. Isheenis guyyaa kana sadarkaa aadaan keenya irra ga'e irratti keessumaa meeshaa aadaa Oromoo fi uffanni aadaa Oromoo maal fakkaata kan jedhu irratti nu dhiyeessiti. Akkasuma keessummoonni lama immoo waan gadaa Oromoo fi aadaa Oromoo keessaa mata duree tokko irratti nu dhiyeessu. Walumaa galatti egaa guyyaan kun wal arginee waan aadaa keenyaa gara fuulduraatti akkam gochuu qabna kan jedhu irratti kan mari'annu jecha. Kanaaf waamicha hundumaa dhagoonerra namuu dhufuu danda'a. Namuu seenee bashannanuu hin danda'a. Sa'aatii 13 jalqabnee hamma waarii bariisisnu jecha. Gaariidha. Na jalaa irraanfatte wanni kun qindoominaan naannolee gara biraa naannoo hawaasotni Oromoo jiran hundumattuu kan adeemudha moo isuma biratti jalqabee isuma biratti raawwatame achumatti hafa maal fakkaata haala kana waan darbee adeema bal'atee adeemudha? Egaa wanti akkanaa baay'ee hin baramne garuu yeroo darbe gara Minisoota kanatti natti fakkaata waarii aartii jedhanii qopheessuu isaanii nan argee hedduu natti toleera. Nuti silaa baatii darbe kana gaafa 24 qopheessu kiyannee turre ammoo itti milkoofne kanaaf gara kanatti bunne. Iddoo biraatti ka Oromoon hundumtuu yoo godhanii itti fayyadamanii wal argan bareeda waan aadaa Oromoo, waan aartii Oromoo, waan ogbarruu Oromoo, waan duudhaa Oromoo, afoola Oromoo yoo wajjin mari'atanii guddisan eenyummaan namni aadaa hin qabne garbichaa jedhan sabni aadaa hin qabne garbichaa. Kanaaf biyya keessa jiru keessatti aadaa keenya ijoollee keenya barsiisuu dhaloonni kun walirraa barachaa walirraa dhaalaa akka deemuu fi wanti akkasii iddoo adda addaatti yoo godhame bareeda. Ammatti garuu nuti kan qopheessine asuma Swiidin keessatti. Gaariidha. Akeekni qophiilee akkasii maal isa jedhu wal gaafachuu yoo hin barbaachisu ifaadha. Aadaa seenaa duudhaa uummata kanaa waggaa 100 olii fi ukkaamamee ture bakka ukkaamame kaasanii dagaagsuu babal'isuu dhalootarraa dhalootatti immoo akka darbuutti qopheessanii kaa'uudha dabarsaas adeemuudha. Waan kanaan wal qabate tokko gidduu kana kaleessa kana dheengadda argaa jirra. Yookaan immoo yaadni akkasii yoo ka'u maaliyyuu dura kan sammuu namaatti dhufu dhaaba Oromoo OSA jedhamu Oromoo Studies Association kan waldaa qo'annoo Oromooti. Dhaaba kanatiyyuu yeroo jalqabaatiif waggaa 33 keessatti yeroo jalqabaatiif biyya Abbaasaatti naannoo Oromiyaa Finfinneetti walga'iinsa kan waggaa geggeeffate. Kanaan dura waggoota 23 kana guutuu geggeeffataa ture walga'ii kana walga'ii lama geggeeffataa. Walga'ii qixa lamaan waggaa fi walga'ii waggaati. Garuu haala garagarummaa politikaa dhiibbaa politikaa jirurraan kan biyyattuu galuu hin dandeenye barana ta'ee baay'ee hunduutti gammadee akka argaa turetti miidiyaalee garagaraa irratti geggeeffamaa ture. Garuu darbee immoo qeeqa tokko dhiyaachaa ture. Gama lamaati tokko karuma mooraa Oromoo keessaa jaarmoliin dhaaba kana dhaaba politikaa tokkotti hidhanii dhiyeessanuu fi amantaarraa hin qabne yookaan sodaarraa qabanuu kan dhiyeessaa turanidha. Inni guutummaan guututti waa'ee afaanii irratti kan xiyyeeffate ture. OSAanii kan afaan Oromootiin illee walga'iin geggeeffanne waa'ee dhimma Oromoo maal dubbata kan jedhudha. Inni tokko warra mooraa Oromootii alaa kan dhagahamedha. Innumtuu irra caalaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa walga'icha irratti argamanii OSAanii giddugala isaa Finfinneetti akka banatu barbaanna kan jedhu bakka isin kennina haala mijeessina kan jedhu dubbachuu isaanii irraa kan ka'eyyuu wal ayyaana tokko kaleessa sana faana geggeeffamaa ture. Ayyaana gootummaa gootichaa Abuune Phexros sana waa'ee sanaatu dubbatanuutiyyuu achirratti argame obbo Taakkalaan isarratti argamee waan barbaachisu taasisee dubbii barbaadu dubbate. Tariigaa seenaan nama kanaa seenaa keenya seenaa Itoophiyaa kan fakkaata. Akkamittuu namtichi jaarmolii OSA fakkaatanuun giddugala keessan seentara keessan asitti banadhaa waan hundoo isinii goona jedhu asirratti immoo argame kan dubbata. Kun lamaan akkamittuu waliin adeema waan jedhu tokkodha. Meeshee waa'ee qeeqa afaaniitiin jalqabnu
imbeetta haala oosaa akkamitti fudhatte dhageesseetta si gaafana bu'aa turte akkamitti fudhatte qeeqa kana? Bareedaa tokkoffaa warri oosaa qeeqan kun namoota akkamiiti kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Gama sadii nan fudhadha warra oosaa qeequ. Afuriyyuu gochuu dandeenya. Inni tokko kaampii diinaa keessa yookiin immoo habashoota. Isaan wanti irraa eegdus hin jiru kanuma godha waan ta'eef wanni isaaniiti kuni akeekaaf kaayyoo isaaniiti. Manni Oromoo jabaachuun galmi Oromoo jabaachuun akeekni Oromoo walitti dhufee waan Oromoodha haasa'uun yeroo hundumaa isaan dallansiisaa isaan aarsaa kuni tarsiimuma isaan qabatanii durirraa deema waan ta'eef waan diina ittuma dhiifna. Diinni waan fedhe gochuun nama laaffisu yoo nuti laafne malee. Keenya keessaa gara sadiinan laala. Inni tokko warra hoomtuu hin galleefi abalufaa waan achii dhabeef yookiin immoo abalufaa waan kana qeeqaniif warra qeequdha. Inni lammataa warra ilaalcha siyaasatiin akeeka korri kun qabatee fi akkasumas immoo waldaan qorannoo kun geggeessaa turerraa quufan qabne yookiin immoo maaliin jedhaanii gogaa Oromoo uffatanii afaan Oromoo dubbachaati feete Oromoo afaan dubbachaati lafa jalaan galuu kan isaan hojjetan akeeka biraa akeeka kanaan addate warra qabanii fi warri kaan immoo honestly hanqinoota xixiqqoo argan sana shaffeedhaan wanni gochuu magnify godhanii warra ibsan jecha. Kanaaf qeeqni afaanii akka waliigalaatti qeeqa ijaaradha. Akka kootti qeeqa afaanii kaasuun isaanii qeeqa ijaaradha. Garuu hamma kana waan nama iyyisiisu miti. Maaliif oosaa caalaa dhimma afaan Oromoo irratti warra hojjetee jira dheeyyaadha. Eenyummaa keenya irraa keessatti warra qaranii fi maalummaa keenya aadaa keenya duudhaa keenya qabanne akka deemnu warri waggaa 33 bara dukkanaa bara kana yaaduun hin malle san keessatti baay'ee haasaa Shimallis keessaa Shimallisii miti Taakkalaa Uumaa keessaa waan inni jedhee bara sana keessa waan isin yaadda walakkaan nu gala walakkaan nu galu. So bara sana keessa kana yaadanii kan utubuun Oromoon akka Oromootti ijaaramee beekumsi isaa eenyummaan isaa seenaan isaa bifa qabachuu qaba. Akkuma immoo pirezidaantiin Oosaa yeroo darbee yookiin amma irraa buutee Kuulanii Jaalataa yookiin Kuulanii Asaffaa Jaalataa jettetti Oosaan seenaa moototaa diigee seenaa sabaa barreesse jedhu. Dhaabbata mana ga'uuti qeequu fi hammam geessaa maal immoo hojjetteeti Oosaa qeeqaa. Wannumti ati buufte qooqasi wanni seenaa Oromoo keessatti Oosaa qeequuf hanga maamilee siilaata kan jedhu jarumaa banniisa. Afaan Oromootiin osoo ta'e gaariidha. Maaliif afaan Oromootiin uummata guutuu dhagahaa qonnaan bulaa keenya dhagaa maaliif akka durii sanaa limitidii miti amma daangaan inni fagaatee deemuunsaa bal'aadha waan ta'eef miidiyaalee waan jiraniif uummata bira gahuunsaa akka dur daangeffamaa miti bal'aa waan ta'eef silaa ifaaje isaanii qorannaa isaanii Oromoon guutuun osoo dhagee nama gammachiisa. Haa ta'u malee immoo qorannaa yeroo hundumaa illiitotatu dhiyeesse yookiin immoo intellectuals jennu kanatu produce sana kan hojiirra oolchu qaama biraati mootummaadha silaa. Otoo mootummaa qabaanne mootummaa mataa keenya mootummaa waan kan hojiirra oolchu fedhii qabu irratti hojjetu qabaattee qaama kanarratti ramadee ekspertoota sanaaf qorattoota sana wajjin ta'uudhaan wantoonni qorataman suni lafarratti akkamitti uummanni keenya fayyadamaa ta'a akkamitti fayyadama kan jedhu kan godhu qaama mootummaa ture jechaadha. Haa ta'uuti addunyuma kana guutuu irratti biyyoota guddatanii afaan isaanii yoo afaan teekinooloojii ta'e keessatti afaan Ingiliffaa miidiyamiidha yookiin immoo giddugaleessa qorannoo ta'ee biyyoota hedduutti fayyadaa jira jechuudha. Gama biraatiin yoo dhuguma sammuu naqaatii yaanna ta'e qorannoon kun internationally namoota addunyaa kanarratti qorattoota bebbeekamoo saayintistootatu dhiyeessaa ture. Saayintistoonni kun Oromoo qofa miti. Tokko warra fedhii Oromoo gargaaruu tajaajiluu rakkoon Oromoodha isaan quuqe seenaan Oromoo awwaalamuun isaan quuqee waggoota dheeraa Oromoo wajjin dhamaa Oromoof hojjechaa turan kan garuu afaan Oromoon beekne qopheesse. Kanaaf isaan kanneen yoo xiqqaate kan argate parsantiin 30 nama alaati.
nama dhiigan Oromoo hin taane jechuu kiyya nama alaa hoggaan jedhu. Namoonni kuni afaan Oromootiin akka dhiyeessan gaafa jettuuni mooraalii akkamii akka qabnu hin beeku. Ammoo silaa gara fuulduraatti yaadamee oosanis waan sana yoo xiqqaate barreeffamoonni sun afaan Oromootiinis akka uummataa dhiyaachuu danda'u. Dandeenyan iyyuu turjumaana yookiin immoo nama afaan hiiku qabaatanii akka darbu yoo ta'e bareeda. Kuni qeeqa ijaaradha. Garuu gurra guddisanii akka waan oosan afaan Oromoo yoo dubbatu jarru afaan Oromoo hin beektu gaa jettuuni mooraalii akkamii giraawundii akkamii qabaatee kana jetta kan jedhudha. Oosaa xiqqeessuun ofuma xiqqeessa namni sun yookiin immoo ofiyyuu hin beeku. Silaa kan qeeqamuu qabu yoo ta'e Shimallis afaan Oromootiin dubbachuun irra ture. Osoo ta'e qeeqa yoo qeeqi si barbaachise jechuu kooti. Jarri kaanis dubbachuu qabu silaa garuu Shimallis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Afaan mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromooti. Dandeenyaan meeshaan teknooloojii meeshaan baranii kun jiraatee jarri hundumtuu afaan isaanii galuun akka hiikkatan taasisuun ni danda'ama. Barreen gaddaas yeroo obbo Lammaa Magarsaa Minisoota dhaqee Amaariffaan dubbatu ani qeeqeen ture. Maaliif sirrii miti. Biyyuma kamiyyuu biyyoonni kamiyyuu afaan mootummaa isaaniitiin dubbatu jecha. Ammoo kanas gara negatiivitti kun nurra hin jiru. Pozitiivitti fudhachuun nurra jira. Maaliif tarii dhaamsa mootummaa isaa waan akka mootummaa isaatti dhaabbate sana warra keessummoota intarnaashinaali dhufan kanaaf dabarsuu barbaade jennee bira darbuu dandeenya. Garuu hiikoo guddaa qaba. Politikaalii hiikoo guddaa qaba inni. Gama biraatiin qorannooleen dhiyaatan kuni hedduunsaa waan Oromooti waan alagaati miti kan inni haasa'u. Kana gara fuulduraatti yuunivarsiitiin adda addaa akkamitti fayyadamuu danda'atu isaan yaachisuu qaba ture. Agartee yuunivarsiitiileen biyya san keessa jiranii barreeffamoota kana akkamitti barattoonni keenya dhaloonni duuba dhufan kun itti fayyadamanii san immoo daraniyyuu beekumsi kun jabaatee akka babal'atu goona. Beekumsi Oromoodha afaan Oromootiin ta'uu nama gaafachiisu nama keessisu. Gama biraatiin kaayyoo oosaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatu. Jalqabarraa kaasanii Oromoon saba Oromiyaan biyya kan jedhu qabatanii deemu jarri kun. As keessatti garuu ilaalcha adda addaa kan qaban memberoonni jiru. Maaliif beekumsa walitti isaanii beekumsi produce godhu kuni waggoota dheeraa dibeetiin adda addaa deemaa tureera. Haa ta'uutii namoonni kana dhaaba tokkotti jiran maaliif yoo jette dhaaba santu jabaadha akeeka jabaa qaba. Akeeka isaan qaban santu yeroo hundumaa akka inni qeeqamu godha. Baay'ee dhaaba ani akka kootti dhiifamallee naa godhi malee beektaa amma taa'ee gaafa yaadu. Yeroo dhaabbilee siyaasa Oromoo jaarmiyaa siyaasa Oromoo jedhan naagalu didaa dhufe amma. Sababni isaa sabni gabrummaa jala jira koloneeffatameera biyya koon dhabe jedhe jaarmiyaa hin qabu bari adda qaba malee fronti qabachaa. Maaliif jaarmiyaan ati dhaaba siyaasa kan hojjettu gaafa bilisoomte wanti hundumtuu guute biyya ammaatti keessa jirtu keessatti biyya ani keessa jiru keessatti dhaabbileen akka mushrooms akka wanni hedduudha. Waan barbaadan isaan ajandaa xixiqqoo qabataniiti tiriik godhanii siyaasa hojjetu akkamitti aangoo qabannaadha. Keenya garuu dhugaa Oromoo gaafachaa jirra bara. Akka Oromoo gaafachaa jirra bara. Oromoon gaafin inni gaafachaa ture hin deebineef hanga yoonatti. Sabni akkasii egaa jaarmiyaa dhaabbilee siyaasaa waggaa jedhee haasofnu egaa akkuma argitu Oppidoon waggoota 27 nama biraatu ergachaa ture amma immoo isaan nama ergachuuf wantoota hedduu hojjechaa jiranii. I think akka naagalutti iyyuu isaantu kana oomisha gama isaaniitiin namoota erganii namoota facaasanii maaliif onlaayinii kanaa hedduu namoota bobbaasanii maallaqaan hojjechiisu. Kanaaf gama tokkoon isaan irraa madda kan jedhu shakkiin qaba. Akkanumaan jedhaan egaa waan kanarratti wanni ni dabalu hedduun jiru. Gama biraatiin warri baay'een isaanii immoo namoonni baay'een fakkeenya gandummaa faatti dhuu barbaadu, dhaabatti dhuu barbaadu. Namoonni akkasii sammuu isaaniitti achi keessa jira bara. Sammuu isaaniitu sana keessatti hidhamee xaxameeti afaan hin garuu waan biraa dubbata. Hojiin inni hojjetu garuu piraaktikaalee hojiidhaan kan inni argitu yookaan ganda keessa dhufe san keessatti xaxameeti ishii keessa ba'uu hin danda'u. Lammaffaa jaarmiyaa siyaasaa inni jaarmiyaa jedhan sana iyyuu beeki. Jaarmiyaan sun manifeestoo akkamii qaba? Akeeka akkamii qaba? Maal hojjechuu barbaada? Oromoof maal hojjeta kan jedhu takkan beekan. Wanni isaan beekan eenyutu keessa jira? Abaluu keenya fa'a abaluu keenya jira. Baay'ee namoonni isaan amma akka waaqatti fa'a waaqessan otoo keessa jiraatan hin dubbatan beeku. Kanaaf intaresti Oromootiifis miti kan isaan dubbatan. Waanuma qeequ qabanii fi qeeqa jechaadha. Waanuma
Dubbatuma waan qabaniif yookiin immoo beekanii hadheessuudhaaf agartee silaa kuni waggaa 33 keessatti adeemsi oosaan godhe maal fakkaata maal fa'aa hojjete saba kanaayi han jedhu tilmaamanii waggaa 33 booddee immoo biyyatti deebi'ee akkanatti beektonni Oromoo alaaf keessa wal arganii kuni injifannoo qeerroof qarreen Oromoo wareegama kaffalanii qabsaa'onni Oromoo waggoota hedduutti kaffalanii jarri kunillee itti kaffalanidha jechaadha. Kana xiqqeessuuf yaaluun ofumaaf xiqqaatan malee hamma kana miti. Egaa warri alagaa maaliifi waan Oromoo qeequ kan jedhu beekamaadha. Waan tokko na yaadachiifte yeroo tokko nuti gumii hojjenna gumii afaan Oromoo yeroo yuunivarsiitii ture. Maaliif waan keenya kana jibbanii jettee cinqamti ijoolleen jara namaa cinqamtanii. Yoo kanatti hin duulle maalitti duulu jarri kuniin jedheen akkamitti akkas jettaa naan jedhan. Maaliif hin jenne wanni hojjechaa jirru egeree Oromoo sirreessuudha. Oromoo walitti fiduudha. Oromoo mataa walitti qabachuudha. Wal jala deemuudha. Walii galuudha. Tokkummaa uumuudha. Gaafa kun uumame diinni Oromoo jidduu hin galtu. Oromoo waan ofii hojjechuu gaafa jalqabe diinni karaa kamiin Oromoon faachessu afaan hin faachessu. Kanaafuu kanatti duuluma qabanii nus jabaachuu qabnaan jedheen ammas kan ta'aa jiru maali? Jarri kuni tokkoffaa oosan hangam akka jabaa ta'ee fi maal akka hojjechuu danda'u beeku. Biyya keessatti wiirtuu isaa banatee jennaan ogeeyyii Oromoo ekspertoota Oromoo beektota Oromoo walitti qabama jalatti jecha. Qorannoowwan dhufan kun immoo beekumsa Oromoo gabbachaa deema. Oromoon awareness hubannoon saba bal'achaa deema. Kanaaf isaaniif hin ta'u jechuudha kun. Maaliif waa'ee Oromoo Oromiyaa dubbata. Darbeem waa'ee Afrikaa gaafa Afrikaa dubbata waa'ee biyya sanaa haasa. Seera biyya sanaa biyyi sun kijibaan akkamitti akka ijaaramtee fi kijibaan har'allee akkatti jiraachaa jirtu dhugaa sabaa deema jechuudha. Irra caalatti beeku warri gamaa gamanaa qeeqan kun iyyuu dhugaa Oromoo warri oosan ekspertoonni baay'ee warri oosa gaafa jennu irra caalaa kan amma isaan qeequu qaban oosa otoo hin taane warra dhiyeesse miti qorannaa kana. Qorannaa kana warri dhiyeessan irra caalaan isaanii dhugaa Oromoo himanii bara. Amma tokko fakkeenya walaaltuu amma fakkeenya kan akka Dr. Gammachuu Magarsaa maal jedhe biyya kana keessatti siyaasni otoo hin hiikamin waa'ee misoomaa nutti haasa'u. Rakkoon siyaasaa otoo hin hiikamne misooma hojjechuun hin danda'amu. Darbeeyyuu maal jedhe biyya kana keessatti jedhe afaan Oromoo gaafa dubbatte Amaariffatu muufata. Amaariffa kana immoo afaan Itoophiyaatti jedhaniiru. Kanaafuu Amaariffi gaafa muufate Itoophiyaatu muufata. Kana jechuun egaa rakkoon Oromoodhaa ijootti Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaas Oromoodhaa. Walumaa galatti waa'ee jijjiiramaa kan gaafa kaasan immoo jijjiiran biyya kana keessatti hin dhufne gaafa jedhanii akkatti isaan dubbatan sana osoo hin taane akka barbaadanitti hiikkataniiti namuu haasa. Biyya sana keessatti jijjiiramni jira. Jijjiirama akkamii kan jedhamu jijjiiramni jiru kun maal fakkaataa kan jedhudha. Jijjiirama namuu jijjiirama jedhu kan akkatti hiikkatu qaba jecha. Irra caalaan jijjiirama bilisoomnetu guddifateera amma sadarkaa bilisoomne jedhutti. Jijjiiramni jiru namni bakka sana taa'u jijjiirameera. Afaan ittiin dubbatan jijjiirameera. Akkatti hojjetan jijjiirameera. Wanti hojjetan garuu wanuma duraan hojjechaa turantu hojjetamaa jira jechuudha. Sirnuma duraan hojjechaa turantu hojjechaa jira jechuudha. Sirni haaraan hin ijaaramne. Uummanni bakka bu'aasa filatee hin kaa'anne. Rakkoon Oromoodhaan dhaabbanne har'a qe'een Oromoo gubachaa jira. Manni Oromoo gubachaa jira. Uummanni Oromoo dhumaa jira. Ajjeefamaa jira. Hidhamaa jira. Kun hundumtuu ilaalcha siyaasaa inni qaburraa. Har'a deebisanii ilaalcha siyaasaa Oromoo waggoota hedduudhaaf itti qabsaa'e kana xiqqeessuudhaaf jedhanii maqaa adda addaatti moggaafatanii cabsuudhaaf. Keessumaa akka bara Cold War jennuun sana olola bananii xiqqeessuudhaaf haamilee nama cabsuuf deemamaa jira jechuudha. Kanaaf Habashaan garuu irra caalanii Finfinneen amma kaa Finfinnee yoo Oromoo irraa fudhatanii bara isaan kaan adaraa itti dhaabbatanii kaan bararaa utuu moggaafatanii akkamitti Finfinnee keessatti daaree wiirtuun qorannoo Oromoo. Kanaafi egaa kanatti gurra qabu osoo hin taane hojjechuudha wanni guddaan I think wanni godhes gochuu baates dhaamsuma san dabarsuu nu gaariidha. Egaa politikaalii akkamii akka qabaatu hin dhiifna. Garuu yoo godhee fi bareeda wiirtuu isaanii achitti baratanii yoo hojjechuu danda'an bareeda. Taakkalaan achitti argame keessumaa afaan Oromootiin dhaamsa dabarfachuun faa hiika guddaa qaba. Inni iyyuu jedhee naachuraan naa ta'uufanii jedhee dubbateera. Kun isaanuma gubaa wantoota xixiqqoon kun isaan gugubdii waan guddaan gaafa hojjetamu maal akka ta'an hin beeknudha. Gubannaa qofa miti obbo Caalaa dhaamsa jajjabuudha qabu warra qeeqa kana kennan keessaa isa tokko kallattii kan dhaggeeffadhe
miidiyaa intarneet irra deemu kana itiyoo silsaadhamu kanarraa kaleessa maree gaggeessan keessaa dubartiin maree sana turtee fi kana kaaftee tokko ittuma stress goote jala murteetiyyuu dhaamsa kanan dabarfachuu qaba jettee waan isheen jette keessaa tokko ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት አድርጎ የሚያሳዩ ጥናቶችን የሚያቀርብ ጀት በምን አይነት ሁኔታ እንደዚህ አይነቱን አንድነትን የሚንድ እንዴት አድርጎ ማከሉን አዲስ አበባ ውስጥ እንዲከፍት ይፈቀዳል ጀት ዋንከና ሪዮት ይጀደ ሪዮት አለሙ ሸጀደ ለመቃደው በርባና ያምቤ ከንቱሬ ወይ ነንዳ ነንዱ በዳዩ የሮ ደርቤ ሰኒ በሬፈማ wani tokko irratti erga tokko barreessine barreeffamni ishees filatamee kiyyas filatamee gaafa press freedom addunyaa kabajamu jechaadha. Hidhamtoonni Itoophiyaa keessatti hidhamanii keessumaa barreessitoonni fi warri waloo ta'an barreeffamoota keenya dhiyeessinee barreeffamoota keessa filatanii maxxanfamee ture biyya kana keessatti descendant blog jedhuu fi akkasumas immoo Swedish pen maxxansee blank spots kan jedhus maxxansanii barreeffamoota keenya kan ishii keessatti maal jettee mata duree isheen fudhatte keessatti the down is not there kan jedhu barreessite animmoo let me hear your truth mee dhugaa kee dhaga'u kan jedhu Oromoon gaafachaa ture tarii miidiyaa keessan kanaan irratti illee amma tokko ibsa kennaan ture waan sana yeroo sana irratti ani barreeffama dheeraa itti barreesseera waan ishiin barreessitan keessatti jechuudha kijiba waan barreessiteef waan hedduu nama aarsu keessumaa addunyaa duratti intalli kun maqaan ishiin qabdu beeki addunyaa irratti akka joornaalistii haqaaf yookiin immoo gaazexeessituu haqaaf jettee miidhamtee jedhamtee rikognaayis godhamtee badhaasa illee kan argatteedha. Naa maqaan kun maatii ergodha. Wantoota akkasii Oromoon salphaatti ilaaluu waan qabu natti hin fakkaatu. Namoonni addunyaa duratti beekaman kuni waan isaan Oromoo irratti barreessan hiika guddaa qaba. Dhiibbaa fiduu danda'a. Ammoo dhiibbaan isaa nurratti hunda'a. Jabeenya keenya irratti hunda'a. Hojii keenya irratti hunda'a. Gaafiin Oromoo gaafa ka'u gaafiin sabaa gaafa ga'u irrifatu namoonni kun. Haa ta'u malee garuu dhugaan jiru sabni tokko gaafa inni gaafatu deebi'u jechuun saba biraa miidhuu jechuu miti. Kana garuu maaliif hubachuu akka dadhabannaa galuu didaan. Sabni tokko gaafii kan gaafatu miidhama waan qabuufi waan dhabe waan qabuuf waan san argachuuf gaafata. Baay'ee saba tokko gaafii inni gaafatu ukkaamsuu dandeessa. Garuu tasumayyuu dhaabuu dandeessa. Yeroo fudhata malee tura malee deebi'uu ni oolu. Dhalootatu walirraa dhaala deema dhugaa gaafachaa jira waan ta'eef jechuudha. Gaafiin Oromoos akkasuma. Dubartiin kun yeroo hundumaatti isheen barreessitu ageenist Oromoodha. Egaa duraan ageenist Tigraay turte uummata Tigraay irratti xiyyeeffatee barreessite. Baay'ee sirnatti xiyyeeffachuu qabu. Yeroo darbeen barreesseera yoo xiqqaate opiidiyoon Oromoo bakka buune dhaaba jaarmiyaa biyya sana bulchan afur tu walitti dhufee akka barbaadanitti biyya sana fedha humnaan fedha waan barbaadan godhanii maallaqaan biyya sana yakka hedduu hojjetanii hojjechaa jiru arras. Oromoon irrallee bakka buufan. Gaafti Oromoon itti gaafatamu gaafa Oromoon qaama isa bakka buufatee warri uummata biraa muudate Oromoon itti gaafatamu gaafas. Maaliif filatee achi kaatee dhaabi jechuun hin danda'a gaafas yakka isaan hojjetanii farra garuu hin danda'u ofiisaatti inni itti miidhamaa jira. Kanaaf yeroo hundumaa akkas gootee dhiyeessiti lammaffaa immoo Itoophiyaa keessa koloniin hin turre kan jedhu kana wanni yeroo seera baradhu yuunivarsiitii Adaamaatti waggaa lammaffaa yeroo turre federaalizimii kan jedhu tokko Itoophiyaan akkamitti dhufte kan jedhu holding together coming together waan jedhu ideology akkasii jira. Achi keessatti ilaalcha lama jira ilaalcha warra Amaaraa fi Tigree jechuudha. Amaaraa Tigray elites maal jedhanii biyya san keessatti oppress and oppressor suppress and suppressor cunqursaa fi cunqurfamaa ture malee koloniin hin turre ilaalchi jedhu qabu. Oromoo fi Ogaadeniyaa jedhanii kun waan kitaaba biyya sana irratti barreeffame jechuudha ittiin baranne irratti Oromoo fi Ogaadeniyaan immoo lakki biyya kana keessatti koloneeffataa fi koloneeffatamaa ture. Warri Amaaraa irra caalaa Tigraay wajjin saboota gara gadii jiran kana humnaan qabatanii humnaan settled godhanii yookiin qubatanii biyya sanaa bitaniiru jedhu. Kana ibsa isaan kennan keessatti feature of wanni jechaadha feature of colonization. Amalli kolonii maal fakkaata kan jedhu wal bira qabdee gaafa laaltu biyya san keessatti ta'eera moo hin taane gaafa ta'eera. Kanaan ala yeroo sana keessa falmii qoone keessatti gurbaan tokko maal jedhee anatu falme jechuudha waan sana irratti jira koloniin jira namni baay'een sodaachaa ture gaafan falmuu gurbaa guraagee silxee tokkotu
jara keenyaan illee siyaasa kana jaalatu wanni caalan jedhe kun ta'eera moo taane jennaan ta'eera jennaan faranjiin gochuu qabaare dirqama xaaliyaaniin itti fuftuu qabdu turtee kan jedhu ka'e kanaaf kanas hin fudhatan dhugaa jiru kana jechaadha. Namni baay'een maal godha beektaa fakkeenya fi qusee diinagdee yookiin immoo eenyu jaarsi Habta Gorgis diinagdee fa'aa fudhataniiti isa faatu waariyer yookiin immoo ministeera waraanaa ture. Baay'ee koloneeffattoonni marsenarii qabaachaa turani biyyoota adda addaa irra bitanii erganii leenjisanii hojjechiisaa turan miti. Namoonni suni uummata keessa dhalatan bakka bu'anii hin turre ofuma bakka bu'anii maallaqa argachuu fedhanii godhan jechaadha. Kanaaf Itoophiyaa keessattis Oromoon sirna isaatiin bakka bu'ummaa kennatee waan sana hin goone waan ta'eef akkasitti hubachuutu bareeda. Yeroo darbillee wajjin haasofneerra kana yeroo waa'ee Adwaa kabajanii yaadattoota. Gaariidha. Sagalee kee yeroo tokko tokko gadi bubu'aa irraan fagaatin maayikiraafoonii kee irraa. Anis jecha kana waan keessaa kaasee fi sababan qaba Bocaalaa. Akkuma tu waa'ee barreeffama seessanaan qabdee jette haqa haaluu, haqa kaaduu, haqa dinnaa gochuudha kana keessatti Itoophiyaan qeenyi gizaata argoomaa saayyete. Kana haaluudha. Anaaf wanti kun wanna dhimmisiisuu fi ammayyuu har'allee waan ta'e ifatti ta'e jennee fudhannee badiidhaaf kan balleesse akkatti gaafatamu kan tolche immoo akkatti faarfamu taasifne hanga irran dabarretti har'a iyyuu biyyi isaan bo'anuuf kun dhugumatti rakkina jiruuf fala waaraa argattee isaan Itoophiyaa hundaatti qaxxil jedhu kun dhuguma qaxxaluu dandeessi akka kana haqa dinnaa gochaa adeema. Ogaadeen Oromoo kaafteeti kaleessuma kana muummichi ministeeraa gara kibbaatti walgahii tokko irra turan walgahii uummata Walaayittaa achi irratti kan yaada kennu tokko miidiyaa tokkoo fi Docha Velee VOAdhaaf laata yaada kenna. Nuti uummata guddaa tokko turre isarra darbee nuti biyya mataa keenya dandeenye turreem jedhe. Nuti biyya turreem jedhe. Kana gaadi haaluu yaalu kana dinnaa gochuu yaalu. Egaa haqa kana dinnaa gochaa dhuguma fala waaraatti adeemuu dandeenya. Jarri kun akkam yaadu kana keessattuu immoo amma waa'een seenaan Oromoo aadaan Oromoo duudii Oromoo qoratamee rikoordi ta'ee kaa'uun barnootaaf bakka adda addaatti dhiyaachuun warra riisarcherootaaf bakka adda addaatti available ta'ee taa'uunsaa maal qaama seenaa biyyattii miti. Mootarii jarri kun sobuu Itoophiyaan jedhan iyyuu tokko jedhan iyyuu madda marin jedhan iyyuu sobuu laata ammallee fakkeeffataa jiru laata kunoo immoo hagam nu tarkaanfachiisa. Kana ragaan lamaan asirratti dabaluu barbaada. Tokko namootuma qo'annoo Oromoo keessatti seenaa guddaa qaban Profeesar Mahammad Hassan Osaa keessatti nama seenaa guddaa qaban warra bu'uureessan keessaa tokko. Sagantaa wannaa kana irratti iyyuu mari'achiisaanii ture. Marii keenya keessatti waan isaan mudate tokko kaasanii waa'eedhuma warrumti waa'ee Itoophiyaa dibbee rukutaa oolan kun waa'ee sabaaf sablammoota biroo Itoophiyaa keessa jiran ilaalcha isaan qaban waan maqaanfachiisa. Bara sana London barnoota irra turre jedhan iskoolaarshiippii isaan waliin immoo warra gartuu warra biyya bituu sana keessaa warra fiidaalotaa kana keessaa hedduu isaanii ilmaan hiyyeeyyii baay'ee xiqqaadha iyyuu ta'e kan akka Profeesar Mahammad warra sooreyyii kana bakka jiru sanatti namni biyya alaa tokko saboota kibba Itoophiyaa kana keessaa tokko irratti dookumentarii hojjetee yuunivarsiitii nu jirrutti hawaasa yuunivarsiitii hundumaafu dhiyeesse akka ilaalamutti. Sana keessaa yootuma teenye waliin laallu warri bittoonni Itoophiyaa kun warri ilmaan sooreyyii ilmaan fiidaalaa kun Itoophiyaadhuma miti. Jarri kun Itoophiyaadhuma miti. Qaanii guddaadha. Gurraacha waan ta'aniif. Nuti kaanee kaayitanii maaliif nu arrabsiiftu kun qaaniidha akkamitti akkas jechuun kun yoo hin beeknu hin beeknuudha. Haala akkasiiti. Kan biraa tokko hawaayedhuma qo'annooti kun immoo kaasuu qabna. Seenaa keessatti guuboo jechoota Oromoo barreessuu yaaluun kan beekaman tokko Dr. Xilaahun Gamtaati. Bara darbii sanayyuu qo'annoon tokko konfiraansii gaggeeffama.
Raashaatu qopheessee የኢትዮጵያ ጥናት ጉባኤ jedhama. Isarratti hayyoonni Itoophiyaadhaaf hiraman hedduu biyya alaatis hojii qorannoo garaagaraa kan dhiyeessantu jiru. Dr. Xilaahun waa'ee dictionary isaanii dhiyeessan maaluma kan ta'e maaliif maaltu harka kakaasee akeeka akkamii akka qabu hundasaa kana himanii achirratti egaa barreeffama dhiyaatan kanarratti yaadni kennamee akkam akka ta'an fakkeenyaaf rikoordi ta'anii akka kaa'amanu library faatti warma qo'annootiif haalatti dhiyaatan irratti murteen darban fakkaata dhuma irratti yeroo hojii Dr. Xilaahun kanarratti murteen darbeedhu sagaleen immoo kennamu hamma achi jiru hunda keessa faranjiin inni reefuu taa'ee dhaggeeffatellee akka jirtu deeggarsaaf immoo harka kennu warri anaa hojii Itoophiyaadhaa dhufan kan Oromoon taane keessaa kan gartuu warra kibbaa kaabaa kana taane harka kaasanii mormanii kolfa guddaa ta'e inni alaallee ni alagaanu jennullee deeggaree inni tokko warri tokko nuun jedhanu mormanii asimmoo deebi'anii maal nutti manii kanarratti arraaboruunaa waamu jedhan Dr. Xilaahun gaafiidha guuboo sagalee sanarratti akka maxxanfamu eeyyamuudhaaf jecha si'a 13 waaman jedhani isa si'a 13 gaafilee 13 adda addaana gaafatan jedhan isa dhumaa tokko irratti maalumaaf qubee kanaan barreessite qubee saabaa dhiiftee qubee amaariyaa jedhu gaasaan malee qubee saabaa jedhan qubeen amaariyaa miti boca lama akkati beektu ergisaadhaanis saabiyaanis oriijinaali yeroo tokko qorannoo tokko argeera mostly baay'ee diqaala daqqalamee wantoota adda addaa argan dhufe malee is not what they created isaanii uume kana maaliif qubee kanaan barreessuu filattee naan jedhan jasaan nutti mee kana namoota 45 taane biiroo isaaniitti kana na gaafattanii jedhan eeyyee isa kana nan deebisa akka maxxanfamu eeyyamtanis dhiiftanis lammaffaa garuu na waaminaas gaafii biraas nan gaafatina jedhanii gabaabaatti afaan kana waa'ee afaan kana warri biyya ambaas hubannoo argachuuf carraa akka argatanu jedhee kan kanaan barreesse jedhan deebisee egaa garuu kana keessatti maal kun waa'ee Itoophiyaa dabarsanii beeksisuu miti akkam ila arrallee ture kun takka bubuleeyyu harrayyummoo akkas yaadama garamitti nu adeemsisa laata kanaan wal qabannee waa'ee dhimma gara kibbaatti mul'atu kana tokko dabaluun barbaada bocaala asirratti waan dabaltuu hin qabaanne waa hedduu jedhamaa jira waa hedduu jira waa'ee keessa walumaa galatti akkam seete obbo Tasfaayee empire yeroo hundumaa sirna ukkaamsa irratti kan hundaa'ee fi denial of fact and rights yeroo hundumaa core yookiin handhuurri ijoon isaan irratti dhaabbatanii humna olaantummaa qabu santu hundumaa bakka bu'a jedhanii warri kaan hin jiran iyyuu akkuma beektu bara Haayile Sillaasee uummanni kun subjecti ture akka meeshaatti isatti kennamee warra inni bitu jechuudha inni kaan bitamaadha kaan immoo warra bitu jechuudha empire yeroo hundumaa kan inni fayyadu warruma aangoo sana dhuunfatanii feete isaanii afaan isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaanii ilaalcha isaanii amantii isaanii kanneen qofa hundarratti fe'aniiti san alaala kan jiru biyya sana diigaa fira biyya sanaati miti diina biyya sanaati jedhanii dubatu kanaaf biyya sana keessatti eenyummaan saboota akka mul'atu hin barbaadan wanni isaan sitti dhiyeessan falmiin isaan sitti dhiyeessan biyya diigamaa siin jedhan akkamitti dhugaan biyya diiga sobatu biyya diiga malee akkamitti uummanni mirga isaa otoo gaafatu hin jirtu ati hoggaa jettuun akkamitti siif ijaarama hin diiga malee kuni tasumayyuu beekamtii kennuu hin barbaadan aadaa sabootatti eenyummaa sabootatti sirumayyuu amma saboota kan jedhu kuniyyuu ka'uun qabu egaa hundumaa sablammiitti deebisanii tokkoffaa biyyi sun neeshinii hin qabdu bare jechuun neeshinii miti biyyi sun neeshinoonni garuu jiru biyya sana keessa empire sana keessa Oromoon neeshiniidha Sidaamni neeshiniidha Somaaliin neeshiniidha Walaayittaan akka isaan falmatan dhugaadha Walaayittaa kingidemii ture bare gaafa yeroo meeqa midilikitti deddeebi'ee yeroo dheeraa kanniisa isaaniitu isaan hin falmaa ture bare kanniisa Walaayittaatu giddee loltoota minilik fixaa ture
Finally garuu gaafa qabamee deemu kaa'oo xoonaa mootiin isaanii rabbeedhaati mee namtichuma ana injifate kana na agarsiisee mootii isaanii gaafa bidanii dhaqanitti agarsiisanii dhaqeen laale namticha egaa kaa'oon akka suura isaarra arginutti diimaadha bareeda sirni haalli yeroo sana ture wanni garbichi bituun kun waan tureef achumatti tufee jedhan garbichuma kanatu ana mo'ate garbichuma kana mootii keessanii ani moo nama caaluse jireenya maal jechuu barbaadetanii biyya turan isteetii turan mataa isaaniitti ofii bulchaa turan haala ittiin adeeman hundumaa mataa isaaniitiin deemaa turan Oromoonis akkasuma saboonni hedduun akkasuma kanaaf koloniin hin turre wanni jedhan warri jedhani kanallee hin haalu jechuudha no hin turre siin jedhu egaa interaakshiniin biyya sanaa tureera yeroo dheeraa tureera sirna lolaa ture walitti dhufeenyi karaa adda addaa turuun hundumtuu lola irra caala biyya sana keessatti kan ture kana jechuun garuu saboonni ollaa turan walitti dhufeenya hin qaban jechuudha kun addunyuma guuturratti international borderiin jidduu yoo jiraatu walitti dhufeenyi jira karaa hundaan maaliif uummanni naannoo sana qubatan egaa otoo silaa bar afrikumti akkitti uumamte gaafa teesse laatu otoo afrikaanoon ofii isaaniitti daanga uummatanii afrikaan bifa har'a kanan qabdu ta'a bifa biraa qabaatti ta'a kan hundumaa kan uume warri koloneeffattoota Awurooppaa akka isaanii mijatutti tokkoffaa summii awwaalanii deeman summiin suni Afrikaa guutuu keessa jira Itoophiyaa keessa immoo summii Afrikaanoo warra Habashaatii fi warra Awurooppaatu gorsa isaaniitiin awwaalame summiin suni bara baraan amma hin hiikkannetti amma qorichi barbaadamee fi dawaan waara hin uumamnetti inuma itti fufu maaliif biyyoonni kun uummanni tokko bakka meeqatti muramee mee uummata Affaar laali biyya sadii keessatti muramee namni waa'ee Affaar kaasu jira hin jiru kanaaf Oromoon mataa isaatti otoo silaa bara Haile Sillaasee yeroo Ingilizoonni daangaa dhaqanii meegga gubbaarratti kaa'atan uummanni keenya inni Keenyaa keessatti arraafee achi jiru kun Somaaliyaa keessatti akkasitti kun hundumtuu biyya san keessa akkitti biyyittiin Afrikaan mataan ishee uumamte rakkoodha jechuudha kanaaf har'a Afrikaan nagaan qabdu Awurooppaan nagaa kan argataniif ofii isaaniitii feetee sabootatiin uumamte fedhii uummatoota ishiitiin uumamte baay'een isaanii homogeneous uummata tokkotu jira afaan isaanii qofa jira har'a biyya Iskaandinaaviyaa bari biyya takka garuu hundumti isaaniiyyuu biyya mataa isaanii qabu garuu afaan tokko walii galu hundumtuu afaan tokko gaafa jennu afaan waaltaa tokko qabu jechuun miti afaan ofii dubbatu walii galu garuu kun maal sitti agarsiisan dur maal keessa akka turan sitti agarsiisa garuu walii galtee waan hin qabneef lakki biyya mataa keenya uummanneeti garuu afaan ollummaan jiraachuu dandeenya jedhaniitu uummatatan jechuudha har'a nagaa qaban addunyaa kana keessatti biyyoonni qananiidhaan uummanni isaa nagaa hin jiraatu fi biyyoonni keessumaa Swiidin biyya diina hin qabne jedhamti inamiilees Swiizerlaanditti aanteecha. Kanaaf kan hundumaa haaluu barbaadu warri Walaayitaas gaafa isaan gaafatan sirriidha Sidaamni gaafa gaafatu sirriidha tarii tursiisuu jalaa danda'u namoota isaanii jajjaboo miidhuu danda'u ajjeesuu danda'u hidhuu danda'u tasumayyuu gaafi kana garuu dhaabuu hin danda'an gaafi dhaqaati gaafi eenyummaati gaafi saba kanaati uummata guddaa mana ga'u uummanni Walaayittaa gara miliyoona 5 uummanni Sidaama dhiibamu uummanni Walaayittaa gara miliyoona 1 yookiin 2 dhiyaatu uummata kanaati camalla qabiituma akkuma nuti jennatti buliin hin ta'u yeroof ta'a malee. Egaa kaafnee silaa erga ta'etti cunqisnee darbuu ya fakkaata akeekni sagantaa kanas akkuma jennetti hubannoo walii gabbisuudha inni seenaa dinnaa godhamuuf yaalamu kana waan cimsuudha wanti atis kakaafte seenaa koloneeffachuu kana kaaduudhaaf dinnaa gochuuf yaalii godhamu dura kan dhaabbatuudha waan matti dabaluun qaba waanuma biyyoonnii fi biyyoon ummatoonni mootummoonni gurguddoonni cabanii qabatamanii si'a tokko bocaala otuman beekin isaanuu baasanii dubbatu haqa kana maree geggeessu gaafa waggaan 100ffaa ayyaanaa Adwaa kun geggeessu gaafa simmaa sirriitti dubbatu dhugaa dubbatu gaafas bara amma maaltu ta'e mareen kun biyoo irratti geggeeffama ayyoota bebbeekamoo walitti qabee mari'ataa waa hirmaannaa sabootaaf sablammoota kan biroo kaasan yommuu kaasan iyyuu warruma kaabaa kana Gojaam Gondar Tigraay hanga tokko immoo kaaba Shawaa kana irraa kan hafe achuma cinaa sana kan jiru uummanni Afaarillee kan hirmaanne kaasaniitiyyuu maaliif hin hirmaanne jedhanii gaafatan ni mari'achiisu gaazexeessichi jecha gabaabaa tokkoon deebise namtiin tokko algabbarummaa jedhe algabbarummaa
hin cabnee jechuudha, hin gabroomnee jechuudha. Biyyoota walaba uummatoota walaba turan hanga sanatti jechaadha. Ragaadha kun wanti kun nan amana rikoordi ta'ee jira arkaayivii biyyoo keessa jedhan amana. Akka silaa yeroo geemii tapha poolitikaa taphachuudhaas ba'an qofa kaadu yeroo tokko garuu utuu hin beekin haqicha dubbatu. Kan biraan asitti akka jettu dhugaattuu kooppiidhuma sirna kolonii Awuroopaati wanti uummatoota Itoophiyaa irratti raawwatame keessaa eenyummaa irratti duulli godhamu kan irra caalaan nama keenya maalummaa isaallee hin hubanne jechoota hin malle kana uumanii jechoota uummatoota boquu qabsiisu jechoota uummatoota eenyummaa isaanii baqachuu afaan isaanii amma gamadaaf jedhama biyya lafaarra ilmoo namaa ta'e dhalatee gamadaaf hin jiru. Afaan immoo afaan keetii ala dubbattu afaan immoo afaan itti hiikatte ala dubbattu akka afaan lammaffaa sadaffaatti kan booda jireenya keessa barattee dubbattu eenyuyyuu kan akka isa afaan itti hiikatte itti sirreesse dubbattu hin jiru. Kuni saayinsii linguistiksii. Afaan dhaloota keetii bari xiinsammuu kee keessa dhiiga keessa jira. Jechoota beekuu qofa osoo hin taane waan ati dubbattu santu si keessa jira qaama kee keessa. Isa kaan garuu jechoota kanatti dubbattu duwwaadha jechoota duwwaa. Jechoonni duwwaan mudhama hin qabu. Kanaaf yeroo baay'ee hayyoonni afaan Oromoo irratti maal jedhu? Dhama Oromummaa qaba kunii jedhu. Kun immoo dhama Oromummaa hin qabu jedhu. Itti fufi. Isa duwwaa utuu hin taane saayinsiinuma linguistiksiitiin iyyuu duraaltee common coursiin baradhe tokko faanii yaadadha. Maal inni gabaabumatti afaanota kanas hundatiyyuu afaan ilmoo namaa hundi isaaniitu linguistic feature waan jedhamu qabu. Kan mataa isaanii akka ashaaraa qubaa kan ta'e. Kanatiyyuu yeroo isa afaanittiin itti hiikkate sanaan ala afaan kan biraan muu baratu dubbachuu yaaltu linguistic feature afaan keetii sana isa afaan itti hiikkatte sanatiyyuu afaanota sana irratti reflect ta'a. Kanatiyyuu akka jarri afaan itti hiikkate dubbatanurraa yommuu ati dubbattu daddabsa. Kana malee kun fafa uumamaa miti. Kanas immoo hayyoonni isaanii hin beeku keessaa'u. Garuu isheen ganda keessaallee kana fudhattee ijoollee Oromootiin. Otoo dubbannu kun waan qoosaa miti nam tokko ammas isin bira jira caala. Magaalaan jiran fakkaata. Sakkaasuun itti tolee dhiisee hin beeku. Nama yeroo Finfinnee dhufu hunda naggaadee ture. Torban lama sadiin ji'aan Finfinnee deddeebi'a shaqala fudhachuu. Akka Finfinnee dhufeen yeroo hunda nama duudaa of taasisu ture. Isin bira jira namni kun amma. Gamadaaf jedhamu sana baqachuu. Afaan kana dubbachuu dhiisuun muka biraat keessa warri Finfinnee kee dhalatee guddate sababni tokkichi ilmaan Oromoo Finfinnee kee dhalatanii guddatan afaan isaanii wallaalanii hafaniif arraba kanarraa kan ka'e. Arraba beeziin qabne, arraba waan hin qabne. Arraba ta'ee jedhee uumame duula poolitikaa. Kun dubbannu warri poolitikeenya ta'an beekata. Olomti qabame egaa isa psychological war qaama sanaati kun. Cinaa lola waraanaan kan geggeeffamudha uummatoota humnaan qaban irratti. Eenyummaa isaanii irratti kan xiyyeeffate. Haala kanaan eessatti raawwatameera? Afrikaa waliigalatti, Laatiin Ameerikaatti akkasitti. Kan eenyummaa isaa dhaadessu du'uu didala amma kan Oromoon akkanitti du'uu dideef kanaaf eenyummaa isaatti cichee hafe. Kana garuu ammallee gaanu deemsi saaree waan ta'e kana kaadaa adeemuuni. Moo amannee fudhannee dhuguma nagaa waaraa akka gochuu wayyaa. Fakkeenya gaarii argina Afrikaa kaabaatti waan ta'e. Asitti kun amma Kaanaadaatti waggaa 150 boodayyuu waan warra abbootii biyyaa irratti raawwatan badii irratti dalagan asittis wal fakkaata siistamni koloneeffattoota wal fakkaata amma eenyummaa isaanii balleessuudhaaf daa'ima fa'aa guuranii residential school jedhanii biyya hin beekamnetti maatirraa fageessanii ijoollee fudhatanii kaampiitti galchanii akka mana hidhaatti akka isheen afaan isheen dubbanne. Amma sababa kanaatiin afaan hedduutu beeka Kanaadaa keessa afaan warra biyya afaan warra abbaa biyya. Beekanii immoo gurra guddisuu first nation jedhanii. Isa amma kana waggaa 150 booda amanee badii dalage kan. Wanni kun maalinni afaan isaanii balleessuu seenaa qofa balleessuu miti. Jireenya hawaasaa keessatti illee kan dhaloota irraa dhalootatti darbu kan gadaantummaatti hidhee isaan hambise. Fakkeenyaaf amma populationii mana hidhaa
biyya kana keessa sadarkaan tokkoffaan isaanii jireenya hawaasaa malletti gadi kondemin godhaniini kana garuu arraamanii dhiifama officially dhiifama jedhee mootummaan bakka bu'aan biyyattii fatti bahee isayyummoo badii raawwanne sirreessuu irratti hojjannaa. Gabaabatti maalinni isuma South Africa Truth and Reconciliation jedhan sanayyuu hojii irra oolchan. Kana meegaa yeroo inni dukaa dhiibaa jira kanuma walitti qabnee waa'ee haala kibbaa kana amma tokko jennee kan dabaluun barbaada. Maaliin anaan kan maaliyyuu caalaa kanatti mul'achaa jiru. Wanni kun hanga tokkos isa warri Gimboo Sabaatti amma immoo Izeemaa jedhamanu finoota kaartaa jedhanii qopheessinee kennineerra jedhan sanaa wajjin wal qaba fakkaata. Duulli gurguddaa geeffamaa jiran keessaa tokko maqaa mirga namoota dhuunfaatiin gaafilee bu'uuraa uummanni kakaasaa jiran kana dura dhaabbachuuf yaaliin godhamaa jira bocaadha. Keenyaaf uummanni Sidaamaa, uummanni Walaayittaa, uummanni Kafichoo mootummaa mataa isaanii dhaabbachuu sadayyuu miseensonni yookaan lammoonni saboota gara biroo saboota kana keessa jiraatan akkam ta'ure. Kanas immoo proof gochuudhaaf si'a tokko waan shakkii guddaa namatti uumsaa jira. Beekaa naannoo jarri kun akka taargeetii ta'anu beekaayyuu immoo wal bu'uura dhaqanii waan akka manneetii amantii fa'itti kooluu galan baqatanii akka achitti attention miidiyaa akka argatan. Kanaatiyyuu bal'inaan gaggeeffamaa jira. Mee akkamitti ilaalaa jirta? Maal kun Itoophiyaadhaaf haaraadha biyyoota lafaarratti soo biyya tokko keessatti tun taane kunoon yoo galaana meeqa garba meeqa kunnee dhufnee biyya namaa jirra nuu akkamitti jiraachaa jirra waa'ee mirgaa gaafii ta'e nu rakkiseera maaltu nu tanqate maaliif kun gaafii ta'e sababa ta'e dhiyaachuudhaaf yaala akkamitti immoo haandil ta'uu qaba. Ammas egaa irra caalaatti dhimma isaatii kan falmataa jiru uummata caalaa uummatumti kun duula irratti gaggeeffamaa jiru kana dura dhaabbachuudhaaf kan isa gargaaru lakkii kun akkasii maaliif gama warra saboota mirga isaanii falmanuutiin hanqina ololaa jira. Warri immoo mirga uummattoota kanaa ukkaamsuudhaaf adeeman immoo durumaa haalaan itti hidhatanii equipped ta'anii jiru. Gama isaatiin halkanii guyyaa carraa argamte hundatti gargaaramanii kanatu ta'aa jira. Mee maal hubatte maal jettaa asirratti? As keessatti yaada lamatu jira. Yaadni tokko mirgoota waloo jennuun kana fi mirgoota dhuunfaa individuals and groups jennuun kana jecha. Amma yaadni kun keessumaa western biyyoota dhiyaa kana keessatti waa'een guruppii kun karaan ittiin ilaalamu karaa biraatiin ilaalama. Institution adda addaa, association adda addaa yoo qabaatte weel mirga guddaa qabdaa karaa sanaan si ilaalan. Garuu as a citizen maaliif ennaan baay'ee yaadni kun eessa qabeetta maaltu ololamaa ture yoo quba qabaatta ta'e yezeeginnet polotikaa kan isaan jechaa turan santu kana of duubaa qaba. Wanti of duubaa qaba maal jechuudha? Biyya sana keessa tokkoffaa Itoophiyaan still complete hin taane. Yookiin immoo saboonni mirga ofii qabachiifachuuf har'as qabsootti jirantu jira. Biyya sana gamtaadhaan kaa'anii common interestiin yookiin immoo dantaan waloo kaa'amee waa'ee biyya sana irratti waliigalteen hin jiru. Bakka hin jirre kanatti immoo saboonni mirgi isaanii cabe, mirgi isaanii deeffachuu barbaadan, biyya isaanii ijaarrachuu danda'an, wantoota isaan hanqate nutti hanqate hin cabne jedhanii waloodhaan falmatu malee kophaan falmatan. Kanan barbaadan biyya sana keessatti amma wanni deemaa jiru jechuudha. Politikaan isaan jijjiiruu barbaadan isaan siyaasaa tokko konstitushiniin isaan didan kunis irra caalansaa wanni inni irratti hundeeffame mirga waloo irratti ijaarame baay'ee konstitushinii Itoophiyaa suni hanqinoonni legal gaps jennuun kun tokko tokko haa jiraatu malee mirgoota uummataati kan inni irratti hundeeffame jechuudha. Yoo uummanni dhugumatti mari'atee uummanni heera kana tumachuullee baatee wanni barreeffame akkasitti ka'a. Haa ta'uuti biyyoota keessumaa impaayera Itoophiyaa kan mirgoonni sabootaa keessatti hacuucamee ukkaanfamee sadarkaa baduutti ga'e keessatti biyyoota impaayera uummanni inni gaafatu guututti jalaa ukkaamsan keessatti bakka uummanni ba'ee karaa nagaatiin osoo gaafatu qawweedhaan cagaddu keessatti rukkuttu keessatti mirga nam tokkeetiif maaliif falmuun si barbaachisee kan jedhutu gaafita.
dhugaadha nam tokkeen humna hin qabu kan jedhu laaluu dandeessa. Garuu sabni gaafa miidhamu kophaan miidhamu waloodhaan miidhama. Eenyummaan kan walooti, aadaan kan walooti, afaan kan walooti, biyyi kan walooti. Waliin qabacheetu waliin falmatan jechaadha. Gaafa kana diigdu uummanni akka uummataatti organize akka of hin goone gochaa jirte jechuudha. Kuni hacuuccaa isa guddaadha. Waa'een individual right yookiin immoo private rightiin kuni biyyoota akka of course biyyoota keessatti yoo ilaalte bakka jirtu keessatti the first nation kuni yoo kophaa dhaabbatee namni isa dhagahu hin jiru. Garuu waliin yoo at least mirqumti first nation kennameef sun iyyuu gar waan isaa waliin hamma tokko ka'anii biyyi kun keenya ture jedhanii didanii beeku. Recognition sun iyyuu kan kennameef. Biyyoota Awurooppaa kana keessatti garuu mirgi waloo hamma kanaa miti. Maaliif saba tokkotu biyya tokko keessa jiraata. Baay'ee homogeneousidha. Kanaaf moodelii sana hordofuu barbaadu. Moodeliin sun immoo biyya sana keessatti hojjechuuf hin deemu. Hin hojjetullee. Kan hojjetu yoo dhuguma uummanni biyya sanaa taa'ee biyya kan akkanatti bulfanna, akkanatti wajjin bulla, akkanatti teenya, akkana godhanna jedheetuma keessan booddee walii galee biyya sana ijaarrate waan ta'eef. Mirgoon inni gaafatu fedhiinsa deebi'eera waan ta'eef waa'ee individuals right yookiin immoo mirga dhuunfaa mirga matayyaa irratti xiyyeeffachuu dandeessa. Haala kun hin uumamne keessatti egaa ammas deebitee sirna durii sirna Hayila Sillaasee sana deebitee uummata irratti fe'uuf deemtaa jecha. Wanni amma har'a gaafii Sidaamni gaafate gaafii naannoo bakka deebii argachuun irra jirutti bakka waggaa tokko eegan irratti har'a command post irratti labsanii uummata sana ukkaamsuudhaaf gaafii isaa gara dabarsuuf deemamu kun hundumtuu cunqursaa jechuudha. Malee mirga miti, dimokiraasiis miti. Gaariidha. Tarii wanti waan hedduu nama dubbachiisu, nama tofsiisuudha. Wantan illee tuquu barbaadu tokko bakkuma deeman itti hundummoo haqni kun isaan dura jaajaa akka jiru waan agarsiisu. Haqni kun isaan falmaa ittiin qaba akka jiru waan agarsiisu. Muummichi ministeeraa kaleessa yeroo sagantaa kun qilleensa irra oolu tarii dheengadda ta'uu danda'a. Uummata Walaayittaa wajjin maree godhu walgahii guddaa tokko irratti warra waa'ee walgahii kanaa yaada kennan irraan dhaggeeffadhe miidiyaa irratti warra yaada kennaa turanii gaafatamanii yeroo akka gabaasaatti dhiyeessanu. Jalqaba amma dhumaatti gaafiin ka'aa ture waa'ee gaafii mootummaa naannoo uummachuuti. Garuu deebiin kenname deebii quubsaan kennameera naan hin jiru dhumarratti wanti nama ajaa'ibu tokko akka hundi keenya quba qabnu haala gaafileen jajjaboon kun ka'uutiin wal qabee keessaa immoo qophii uummanni Sidaama gochaa ture sanaa wajjin wal qabee jeequmsi hangi tokko naannoo hawaasaatti naannoo uummata Sidaamaa keessatti ka'ee gaagaamnis qaqqabeera. Sana faana bu'uudhaan iyyuu naannoo kibbaa kanatti bakka hedduutti waraanni ajajamee bobba'ee inni command post jedhamee beekamu suni dhaabbatee labsii yeroo hatattamaa jedhamu sana jechuudha karaa biraatiin. Kana faarratti jedhani kan gaaffiin ka'e naannoo keenyatti fakkeenyaaf naannoo Walaayittaatti gaa bakka burcuqqoon tokko illee hin cabinitti bakka nam tokko illee gufuun hin rukutinitti waraana irratti bobbaasuun maaliifi kana caala mulaaltu gaa waan dudda duuba adeemaa jiru kanaa wajjin ta'ii wal ta'iinsi wayii jiraa laata isa funoota kaartaa baafneetti kunineerra jedhan kanatti yoo jirra oolaa jiramu maal inni dhugumattuu bakka barbaachifnetti waan hin barbaachifne waan akkasiifa. Deebiin kenname waanuma namatti hin tolle ture kanaaf deebiin kenname maal inni laata qabadheeraa ሰላም ከሆነ ሰላም ነው እንደዚያ ከሆነ እናንተን አይመለከታችሁም ማለት ነው ማሊ ሙርቴን ኩን አከምቲ ደርበሬ ኦቱን ቆራተምኒ ኦቱ ረጋኒን ያትኒ ኦቱ በርባችሳ ታውን ሳውቱኑ በተሚለው ማሊኒ አንጀዱዳ ናማ ኮፈልቺሳ አማስ አሰረቲ ሲጋ አማ ዩ ቢየቲቲ ነገኝ ዋራ ከኑኒ ዳንቃ ጉዳ kan ta'ajiru isaanuma jechuun danda'ama. Otuu beekanuu keessaa warra caalaan warra akka hayyuutti akka aktiivistootaatti akka pooliteenyotaattis warri duula kana geggeessu warra qaroomina gahaa qabuudha warra
haalowwan garaagaraa biyyoota garaagaraa keessatti lammoonnii fi saboonni garaagaraa waliin itti jiraatan ifatti kan beekanuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kun gaafirma ta'ee kan kaa'u miti deebii salphaa kan argatuudha. Tarii egaa waan mootummaan naannoo kun yookaan immoo mootummaa naannoo ta'e uumamu kun waan inni fudhatee as bahu hin fudhannuudha. Tarii afaan naannootiif haa hojiin akka hojjetamu akka baratamu murteessaa kun hin ta'uudha. Kunis immoo funoota kaartaa sana keessa natti fakkaata. Afaanii naannoo hunda Amaariif bakka hundattuu afaan hojii akka ta'u kan jedhu. Waan akkasii kana fakkaata. Hagamnu adeemsisa laataa seeruudha. Mee yeroo qabaanneen beeku bocaalaa waa'ee aranguwaadee ashaaraa kana xiqqoo ishee kaafne dabaluun barbaada. Akkamitti faana bu'aa turte gaarii tana manasas akkamitti ilaalte seenaa keessa darbame wajjin walitti keessaa seenaan moo gaarii 27 keessa darbame iyyuu kaafne ulaalle wanni kun bara dargiis illee jira ture. Akkamitti ilaalte keessaa'uu barattoonni Oromoo maqaa bosona Oromiyaatiin gaagama guddaatu irra ga'aa ture. Warra kana raawwachisaa ture muumbeetta arrammoo kana argina. Sana caalaa immoo rakkooleen jajjaboon gurguddoon biyyattii keessatti mul'achaa jiran. Suma amma kaafne sarrammoo darbeeyyuu uummattoonni iyyuu sababuma nageenya dhabuutiin mana isaaniitti buqqa'anii waan itti mooraatti galuu miliyoonotatti kan lakkaa'aman numtu akka qoosaattuu dhiyaachaa ture. Kaleessa kana yommuu biqiltuu dhaabuudhaan reekordii cabsuu iyyuu maal Itoophiyaan waan reekordii ittiin cabsite hedduu qabdiimi. Kana keessaas tokko uummanni biyyattii biyyuma keessatti displaced ta'uu isaati. Sana wajjin wal qabatee gurra si bu'een beeku. Uummatootuma miliyoonatti lakkaa'aman qe'ee irraa buqqaan kana gidduu immoo daa'imman kumoota dhibboota hedduutti lakkaa'aman kan dhibeen gaagaamaa jiran kan beelaan gaagaamaa jiran sana darbee immoo kan carraa barnootaaf haadhaman fa'ii jira. Haala akkasii kana keessatti wanti dursa argachuu qabu argachuu ilaalamuu hin barbaachisu ture kan jedhu fa'ii kaa gabaabsiituma akkamitti ilaalte waan kana. Negative positive side isaati. Baay'ee waan kanarratti wanni sanan waan tokko jedhee darba waan warra kibbaa kana. Tokkoffaa warri Sidaamaa almost waggaa 26 oliif gaafii naannoo ta'uu kana gaafachaa jiran. Gaafiin kun mirga uumamaatis mirga heerri biyya sanii kennis. Karma tokkoonu gaafii kana gaafii gara dabarsanii seera dhabnummaatti hidhanii miti tokkoffaa. Lammaffaa immoo seera eeganii waggaa tokko guutuu eeganii akkuma heerri biyya sanaa jedhutti waggaa tokko eegdee waggaa sanatti deebii argan isaanan hin labsita. Seera san jedha kana seera kenneef hin labsatan. Haa labsatan malee garuu yakka tokko raawwanni nama tokko miini waan tokko wanti isaan raawwatan hin jiru seera sana eeganii silaa karuma seera sanaan otoo biyya sana seerri fi dhugaan jiraate mootummaan gadi bahee dhiifama turuu keenyaaf sinirraa diduufis tole jechuufis jechuudha. Gaafatanii akka uummanni suni tasgabbaa'u gochuun otoo danda'amu waraana itti erganii waraanaan lubbuun gara nama 10 meeqaa baduun tokko fayyakka. Egaa Abiyyi waggaadhaa state tourismii gaggeessa turree uummata shoror keessa turree jedhee the same thing ammas kanuma raawwachaa jiru kun hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Uummata waggaa 26 ol guutuu gaafii kana gaafatee itti miidhamaa ture har'a deebitee gaafii karaa sirnaa gaafatanii yoo xiqqaate mootummaan naannoo sana bulchaa ture gaafii isaa accept godhee fudhatee akkasumas immoo boordiin filannoo biyya sanii baatii 2 keessatti jedhee natti fakkaata. Baatii mijaa ta'ee waan akkasii yoon sirriitti hubadhee jiraadhee riifarandamiin gaggeeffame keessatti tokkoffaa guyyaan 3 yeroo of deebii kana kennuun mataan isaa daa'ileemaa uumeera. Maaliif ture kana hunda deebii kana kennuudhaaf. Kun hundumtuu bakka jiru keessatti har'a uummata kanarratti akkuma uummata Oromoo godinoota 8 ol komaandi poost jalatti uummata keenya fixaa jiran har'a isaan jalatti uummata Sidaamarrattis kana gochuu yakka guddaadha. Gama biraatiin uummanni Walaayittaa uummata guddaadha. Uummanni Walaayittaa gaafii kana gaafachuu akka waan morka godhanii kaa'u keessumaa aktiivistoonni ati jettu suni yookaan kaa'anii akka waan jarris waan gaafateef gaafatanii
akkamitti ati mirga saba guddaa kanaa ormaan morkitee gaafatta oguma kana si ibsaniyyuu ummanni kun maal yaadu akkamitti ummata kana hubatu saba bal'aa kana akkamitti hubatta akkamitti ati akkasitti xiqqeessita kan jedhu egaa waan tokko sitti mul'isa jechuudha biyyi sun biyya kijibaa biyya haqni hin jirre ta'uusaa jechaadha. Kanaaf kun furmaata hin ta'u biyya sana keessatti akkuma duraan jedhee ummata gaafii haqaa gaafatu tokko hooggantoota isaa jalaa hiitee yookaan ajjeeftee gurmuusaa bittinneessitee yeroodhaaf hafuura galfatta ta'a akka abbaa humnaa. Haa ta'u malee garuu humni kee suni humna waaqatii miti humna namaati. Namni kaan namni isa wajjin dhaabbatee jiru hubachaa deema dhugaa jiru. Dhugaa waan hubachaa deemuuf inni kaas jalaa dachaa uummanni garuu gaafii gaafatu sana gaafii haqaa waan ta'eef duubatti hin deemu. Faayinaalii mirga isaanii gonfate. Waa'ee biqiltuu dhaabuun aadaa Oromoo keessa aadaa kabajamaa eebba qabuu fi Oromoon baay'ee pirinsipiliin Oromoodha yookiin ilaalcha Oromoo jennuun dhugeeffannaa Oromoo filoosofiin Oromoo kan irratti hundaa'e kan irratti baay'ee seera gadaa keessatti maaltu jira beektaa? Heera addacha heera dirreeti jira. Heerri dirree kuni waan si ajaa'ibu akkuma dhalli namaa mirga qabu biqiltoonni lubbu qabeeyyiin lafa sanarra jiru hundumtuu mirga akka qaban ibsa. Dacheen tunillee akka ishii mirga dachuma kanayyuu fakkeenyaati dachee kana waraanuu fi hin dhiigdii siin jedha Oromoon beektaa waan itti gootu qabda jechuudha gabbara wayii kennitaaf dachee dhabu safuu kennitaaf jechaadha. Baay'ee biyya sana keessatti parsantii 3 dacheen biyya sanaa parsantii 3 uwwifamtee jirti bosona. Parsantii 3 kana keessa parsantii 2.5 Oromiyaa keessa jira. Hubadhu. Haa ta'u malee uummata aadaa akkasii qabu ati aadaa kana barsiisuu hin dandeessitu himuus hin dandeessu. Biqiltuu dhaabuun bareeda. Biqiltuu dhaabuun garuu siyaasa godhachuun waan rakkasaati. Maaliif Mallasaa irraa jalqabdee waggoota 27 kana ganna biqiltuu dhaaba jedhanii uummata dirqiidhaan baasu. Achii uummata walitti qabanii dirqiidhaan rooba wanni keessa oofu. Garuu hanga yoonatti biqiltuuwwan ganna 27 dhaabbate kana biqiltuun kun akkasitti yeroo akkasii dhaabbate jettee ragaan ati namaaf keessu hin jiru. Biqiltuuwwan dhaabbatan kun kunuunfamanii kunooti akkanatti bosona ta'an kana jettee fakkeenya kaaftullee hin jiru. Siyaasa itti fayyadamanii otoo silaa akkuma dhaabanitti gannaa bona kunuunsanii wani dhaabbatu sun biqiltuu kana akka ijaatti ilaalanii maallaqa beekatti itti dhangale humna namaatti itti fidhamee maallaqa hin jirre kana uummata yeroo ammaatti emergency food barbaadan haala akkasii keessatti siyaasa fayyadamuuf wanti ati gootu yeroo hundumaa riikardii addunyaa baay'ee populistoonni yeroo hundumaa agartee waan ija namaa harkisu godhu ammoo irra caalatti qabatamaadha. Wanni kun dhaabbate kun biqiltuun kun uummata akka fayyaduuf uummanni akka kunuunsu maaltu hojjetame kan jedhu muuxannoo waggoota 28 haga ammaa jiru kun nutti agarsiisu homtuun turre siyaasaaf qofatti fayyadaman jechuudha. Ganna ittiin ajandaa uumanii miidiyaa dhiphisu bona garuu homtuun jiru. Yoo xiqqaatee atleast miidiyaaleen biyya sanii ganna barreen gaddaa biqiltuun kun dhaabbatee ture maal fakkaata kan jedhu kabarii yookaan kennanii argine jechaadha. Gama biraatiin bosona Oromiyaa gubaa turan ji'a 2 ji'a 3 dura Cilaaloo gubaa turanii Kaakka gubaa turan bosonni kun beeku bosona waggaa 100 beeka. Bosona sana deebistee argachuuf waggaa meeqa sitti fudhata? Baay'ee waan tokko na yaadachiiste yeroo tokko gara Walancitiin deema jira Yuunivarsiitii Adaamarraa. Tarii naannoo san karaa argee yoo deemtu argiteetta ta'ee Adaamaadhaaf Walancitii jidduu mukeen dhugaan sitti maa waggoota kuma meeqa lakkoofsisan muka wanni garbii jedhamuu fi mukoota gurguddaa kana jira beekta. Muka kana wanni erganii tiraaktera erganii hundee isaatiin buqqisanii gaala kufe fakkaata beekta. Gaala kufe fakkaata kanatti addaatee dacheen kun guutee jechuudha gaaddisa uummata dhoowwanii nam boo'ee laaleetiin dubartiin na bira teessu kaadiree wayiiti. Mee laalii egaa yeroon isaa nan yaadadhaa baatii onkoloolessaa keessatti. Ganna darbe biqiltuu dhaaba jedhanii uummata keenya cinqaa jira. Baay'ee kun 2011. Ganna darbe uummata keenya biqiltuu dhaaba jedhanii biqiltuu dhaabsisaa turanii. Biqiltuu kana immoo waggaa meeqattuu kan hin arganne waggaa akkasitti uummanni kun akkana godhu maal sitti fakkaata maal fakkaata kun jennaan. Ati naan jette beekta ati anti misoomati naan jette ati diina misoomati. Misoomatu hojjetamaa jira. Giifti koo biqiltuu kana waggaa meeqattuun arganii barii. Si'a tokko immoo dhiphummaa keessa akkasii dubachiisaaf haa jedhu ati dhiphoo waan taate warrumti hanga wannoo ijoollee akkasii yoo waan kana mormite dhiphummaa keeti kuni haa jedhu yoo tokko immoo. Egaa akkuma beektu fakkeenya naannoo Ilubbaa Booraa bosona Hurrumuufaa gubaa turanii bosona naannoo sana hedduu guban bosonni suni
egaa silaa bosona UNESCO keessatti illee galmaa'ee Halo. deebi'eem. Bosona sila UNESCO irratti illee galmaa'ee bakka daawwatamu heritage ta'ee daawwatamu ture. Bosona akkasii suni bakkoota akkasiitti ibidda qabsiisaa turan irra caalaa wobootu yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo keessa qubatanii bakka hedduu guban, Baalee gubaa turan, Kaakka gubaa turan, Jimjimoo gubaa turan, Gujii Boorana keessatti, Wallagga keessatti gubaa turan, Harargee Gaara Mul'ataa keessatti gubaa turan. So warra kanatu immoo deebisanii waa'ee biqiltuu dhaabuu nutti himu. Egaa kun hundumtuu ajandaa siyaasaati. Biqiltuu dhaabuun garuu deeggaramuu qaba. Bareeda. Siyaasaaf garuu akkasitti gurra guddiftee miidiyaa guutuu dhiphistee uummata kana cinquurraa callisteetis dhaabuu ni dandeessa. Siigalee biqiltuu dhaabatu qe'ee keenya keessatti dhaabatu hangam akka nu fayyade nutu beeka. Biqiltuu dhaabuun bareeda. Aadaa Oromoo keessa immoo uummanni Oromoo waan inni dursaa kennuuf keessa tokkoffaa dacheedha. Dachee kanarratti immoo biqiltuu dhaabaa ture kunuunfachaa ture qe'ee isaatti jechaadha. Kanaaf isuma jiru iyyuu yoo kunuunsan isuma jiru akka hin ciramne yoo godhan inni iyyuu waan guddaadha. Isa dhaabanii soo kunuunsan bareedaa. Garuu akka waan haaraa argannoo haaraa godhanii politisaayis gochuuni amma kana wanni miti jechuudha. Sawaayee waggaa 27 caala waan nama kobalchiisu fayitii jira. Na yaadadha yeroo tokko keessaa gara naannoo bahaa kanaa fi gara kibbaa kanatti gara sochiinii hidhattoota adda bilisummaa Oromoo jira jedhamee shakkamutti bosona miti minaan dheeraan hojjaa nama dhoksu akka hin qotamne jedhamee akka yeroo ajajni darbu na yaadadha. Urjii irratti waan kanaaf barreessaa turre. Boqqolloo namaatti waa ibidda qabsiisaa turanii baras keessa deemudhani. Kana immoo kan raawwachiisan immoo amma yakki waggaa 28 hundumtuu Hewwaate irratti dibatamuudhaaf yaada. Garuu ajaja akkasii kana fa'aa imaammata akkasii kana fa'aa hojiirra oolchaa kan ture walluma naannoo gandarraa kaasee aanaa godina warruma OPDO ODP'ti. Kanatu nama waanidha. Kan biraa waa'ee maali prioritize gochuun barbaachisuu laata dhimmoonni rakkooleen jajjaboon gurguddoon kana caalaa dhimmisiisan yaaddeessan jiranu laata jedhu. Biqiltoota kana bocaala tokkoon ishee yoo fudhanne dhuftee qophii ready taatee dhaabamuudhaaf achi gahuudha. Geejjibas dabalatee meeqa fixxe laata? Itti olaaltee gara biqiltuu biliyoona 4 jedhanii. Baay'ee odeeffanneen ani qabuuni biqiltuu qofa bituuf geessuuf miti beeki bakka itti geessan geessuuf amma fudhatu dhiisiti biqiltuu tokkittiin gara qarshii 26 ture amma gara 40 ta'eera. Biqiltuu tokkittiin. Egaa biqiltuu miliyoona 200 yookiin 300 waa jedhaniiru meeqa akka inni deemu laali uummanni keenya immoo dhumaa jira. At least uummanni har'a ammatti jechuudha immediate food barbaadantu jira gara miliyoona 13 gabaasni adda addaa kan jiru. Uummanni kana yoo gargaarte silaa uummata kanatu biqiltuudha. Baay'ee biyya tokkoo fi biqiltuudhaaf caalaa uummata santu biqiltuudha. Uummata santu yoo fayyaate yoo nagaa qabaate yoo jireenyi isaa mijataa ta'ee ofii isaatiif qe'ee miidhagsuuf fedheeti naannoo isaa miidhagsuuf jedhee kan hojjeta. Gama biraatiin uummanni keenya buqqaan har'ayyuu haala hin taane haala hamtuu keessa jiranii isaan iyyuu deebistee dhaabuun barbaachisaa ture. Biqiltuu dhaabuu caalaa uummata buqqa'ee uummata haalli isaa egereen isaa badee kana walumaa galatti gaafiin siyaasa biyya sanaa utuu furamne waan ati gootu hundumtuu waan yerooti. Waan yerooti malee waan waarati miti waan deebii waaraa furmaata waaraa biyya sanaaf fiduu miti waan ati gootu. Waan hunda caalaa biyya sana keessatti gattaa'anii uummanni bakka buutota isaa kaa'atee jaarmiyaaleen siyaasaa biyya sana keessatti socho'an akkasumas keessumaa fronters warri gaafii haqaa gaafii biyyummaa gaafatan kun waliin taa'anii yoo rakkoo biyya sanaa hin sororre wanni ati gootu ija sobaadha yeroo si fayyada garuu sin tursiisu. Wanti immoo waan waaraa irratti bobba'uudhaaf dhimmi wanni dhabameef yookaan waanuma yerootiif hojii politikaalootiif jecha waan jirutti gargaaramu dhimma wanti inni heddummatuu fi mootummaa tokkorraa mootummaa kan biraatti simmuu dabarru gabaabaadha kun deebiinsa mootummaadhuma dhugumatti uummatootaaf yaadu uummatootaaf dhimmu kan jireenya uummatoota sana jireenya waaraa jireenya gaarii uumuratti kan hojjetu dhufuudhaaf gara aangootti dhufuudha carraa argachuu dhabuu taati. Amma waan kanas egaa tarii dabballoonni gara biraatti fudhatu garuu maaliif iyyuu prioritize ta'uu hafeedha. Atamma bara kaleessaadhaan gaddaa kaaftee bara dargillee akkas ture waldaa dargaggootaa waldaa maaloo sana jedhamee dhaabamaa ture.
yeroo ati waggaa lama sadii booda isuma bakka naannoo keetti deebitu hin jiru daaraadha qullaadha maal inni gaa bu'aa ishee ammaa kanaaf amma warri amaaraa irra caalaatiyyuu የፖለቲካ ትኩሳቱን ለማርገብ jedhanii kanumaaf akka ta'u qofa hangi kun biliyoonaatti dhangala'ee raawwatama kan garagalee ilaalu hin jiru kan kun sun jiru kan duwwaam jamman tokko kaleessa ofuma isaatii bahee dhaabaa ture ogummaa kanaa kan qabu bakka lama sadiitti argameedha dhaabeeras jedhe irra caalasaa tokkoffaa biqiltoonni dhaabamaa jiran kun bakka dhaabamaa jiran sanaaf illee ta'anu miti kanallee adda kan baafaten jiru kanarra darbee immoo tokkoon biqiltuu kana akkatti dhaabaman kan mataa isaanii kan qabanudha warri immoo biqiltuu kana dhaabu hubannoo kanallee kan qaban miti yookaan immoo kan ibsi irratti kenname barnoonni irratti kennameef miti kanarraa kan ka'edha waggaa tokko lama booda mudee bitu kan isaan achi hin jirre haala kanaan biliyoonaan dhangala'ee kana jechuudha gaada balloonni sarii haala bilaatiin immoo kanas fudhatanii waan jechuu danda'a garuu quuqama uummataaf quuqamuurraa ka'uudhaan dhimmoota kana caalaa jajjaboo ta'an dhimmoota lubbuu lammootaa gaaga'aa jiran irratti utuu xiyyeeffatame maal ta'a turedha malee waa'een misoomaas waa'een qilleensa naannoo sadarkaa addunyaattu issuusa guddaadha beekamaadha garuu hundumtuu isa dura ta'uu qabu taasisaatii isa sanaa deemsaa yerootti tolu. Amma fakkeenyaaf Kaanaadaa addunyaa irratti illee duula kanaan warra sadarkaa tokkoffaa keessaati garuu dhimma uummatootaa dhimma rakkootaa isa gara gandaa jiru hawaasa keessa jiru hunda hiikattee isarra dabarteeti. Kana jechuudha malee maal dhaabataa miti akkasitti akka nuuf hubatamuu barbaada karaa hubannaatiinis karaa Oromiyaanis neetwoorkiitiinis malee misooma dubbeennu sana deebinee arguudhaa fi hunduu fedhii hawwii guddaa qaba akkasitti adeemu wayyaadha dhugaa fakkaatan harkaa dheeratti caalaa gama kootiin raawwadhee fixeera. Yeroo keetii baay'ee galatoomi nagaanuu ta'ee nu jiraadhu. Isinis hedduu ulfaadhaa warri ONN jabaadhaa jajjabaadhaa odeeffannoon jaarraa keessa jiru keessatti hedduu barbaachisaadha. Uummanni keenya odeeffannoo dhabuudhaan akka hin tanjaajofne yookiin immoo akka wantoonni deemaa jiru kun hurrii hin marre yeroo adda addaatti namoota hubatu odeeffannoo jiru uummata keenyan gahaa jirtu jajjabaadhaa horaa bulaa deemanaan sinii jedhaan. Baay'ee galatoomii nagaa ta'e. Ulfaadhaa. Story. Ancora una pasta kilo. Dember Shora Ambassador Bole Michele. Escamare Carane. Carane escamare. Bole Michele Ambassador Bole Michele. Menisheno. Debra Zayt Bishoftu Nazrit Adama no. Menisheno. Sheggar Addis Ababa Asimu Finfinne no. Menisheno. Addis la Oromia Mahalin Birtu no. Menisheno. Eunetenya Asimun Yekayerau man no. Fit hurufa bobi zare jal medano. Yaum 6 kilo chafe arara no. Ahun yaለው ሳር ቤት ትጨልጨሊ ነው። በድሮ ሲማቸው ቢጠሩስ ምንድነው? አዳሚ ሩፋኤል ዶቢ ቀጠኔ ነው። ቤተል ቦኬ ነበር ቀርሳ ካሳንቺስ ነው። በእርግጥ ካራ ቆሬ ፊት ከራ ቆሬ ነው።
birbir sagoro zare piasa no Boti piasa biasa. She no arashem no Kurang besar kasan sini. Ya Afrika Madina konjo Finfinne hagere Arangwade lamlam medur Simu takayyere Nuzababile radade Maka dor ture Oso abban biya jiru Kesuman jijire Bagada sirat tamaddo Shi amat yanore Oromo hullem fikirno Jibdam tabumare Finfinnen handuro romya Dachi oromoti Isin nuti galtan bara Nutababiyati Finne dur bulchaturani Erroman makasib dawa Sani Ajilan doyo bersafi mana gulalle Tufamunan tafe tulama Jersan bole Kekaradon pecho Akale jatanin kolfe Soralomen bole bulbula Bole bulbula Boleh ajar manggar, boleh. Minisheno Arashemno Kurang besar kasan sini. Kara. Kasan cula bulan kasan. Medaro yertena gurdisho larbu no Minisheno Arashemno Ile maletasko alum kalitino Minisheno Arashemno Bakani salafto yezafo jusimno Minisheno Arashemno Innam chafe muda ahun lidetano Minisheno Arashemno Agam samarkato hora filowano Kasan cula bulan Arashemno Yahuru farare autobus tarano Minisheno Arashemno 4 kilo safar tintidalatino Minisheno Arashemno Yenebero golbo ahun ginjarkos no Minisheno Arashemno Machafe anani Mexico sayamno Minisheno Arashemno Baro kurmam ahun ekuram basano Kurang besar kasan sini. Minisheno Arashemno Yi ashawa meda dirre cirrachano Minisheno Arashemno Intu laga harre zare laga harno Minisheno Arashemno Apa nama sekolah? Inna yawa wagane ingida akbari Jilinna munya idellenem wae kenya bari Nuti horte hayyuf godari warrabba qabenya Ethiopia miti Afrika adunya ni Kenya Jalalaf kabaja sabe wajjine jirana Isamonu tufatufis oricha sabekna Sintum biherak fendore Biraduba mote Zaranyana chubyam Batam basasate Kurang besar kasan sini. Ayas story.